لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا بسم الله الرحمن الرحيم كبجمتوت بليوان كيا لينكي كم إسني إرجسن أكاتا إتي هجتن إسن أرجسيسا أكاتا إتي هجتن إسن أرجسيسا درا لينكين كنا قبارتي مرات أكاد يقولوا جوتني أكاد سنيفانا ما يو أكاد سنيفانا ببقتان أرجتني إني نهم لا تورهم لا تجتن عنوان بليل إلكتروني جدا أشرتي إيميلي كيسان قوتن إيميلي كيسان أشرتي قوتن فكينيا في سنين جدا مقاتا جدو كان هنا إجابتك يوكان ديبي بكجتو تانا isii gubbaarratti deebii wayita isin gadi rukuttan maqaa guutuu jedha akkasitti isinii baha kuno baay'ee salphaadha naman dhibu akkatti isinii baha achi gubbaarratti maqaa keessan guuttanii fakkeenyaaf biyya dhaloota bakka jedhu kana eessa akka ta'e fakkeenyaaf Itoophiyaa yoo ta'e Itoophiyaa jettaniini biyya jirtu jedha biyya jirtu bakka tana kun bakka xiqqishuu gargaltu tana isii rukuttanii keessaa filattan yoo Itoophiyaa jiraattan yoo Ameerikaa jiraattan keessaa filattan yoo Qatar jiraattan illee fakkeenyaaf ani Sacuudii jira Sacuudii filadha magaalaa jedha magaalaa fakkeenyaaf ani Jidda jira Jidda jedha akkasitti barreeffadha iimeelii kiyya kamareefu barreessisan barreessa fakkeenyaaf alaarifu@gmail.com jedhaani bilbila keessan asirratti barreessitanii fakkeenyaaf ani kiyya barreessaa ji'a qormaataa jedhaa jiini qormaataa ji'a kamii fakkeenyaaf amma yoo Apriil tahe Apriil jedhaani marsaa qormaataa jedhaa asirratti kun bakka tana rukuttanii tokkoffaa jedhaani fakkeenyaaf marsaa tokkoffaa filadhaa achirraan guyyaan kitaabicha qara'e yookaan sagalee dubbise jedhaa asirratti guyyaa 26 fakkeenyaaf dubbise'anii akkas jedhaanii kana qormaata kiyya asirratti jedha fakkeenyaaf Ummu Kulsum abbaan isii eenyu gaafiidha deebii a Uqbaa ilma Abii Mu'eexii jedhaanii baa Waliid ilma Mugiiraa jedhaanii caa wannoota nan dagadhu laa akkanatti bira kaawuta nan dagadhu akkatti tana bira kaawun dagadhu caa Abii Jaahli amma kana qormaata of geessee miree ufumaa deebii ofii deebisa akkam jedhee deebii deebisa dhumarratti deebiin jedhaan deebiin akkana godhee akkas godha kuno qormaata lammataallee irratti rukutaa akkasumatti hojjedhaa ka sadaffaallee akkanumatti bakka tana rukutee hojjedhaa ka afuraffaallee ufuma kiyyaa akkasitti qormaata yoo geessee jedhee asirratti waan dubbiftee fi dhageetti keessaa gaafii yoo qabaatte ka jedhu kana bakka tana irratti kuno sararuma san gubbaarratti yoo gadi rukutu naa baasa wanni hunduu naaf gale yoo sii gale illee hin barreessitaa akkatti si barsiisoo yaada biraa qabda haaluma kanaan itti fufaa fakkeenya ani isinii godhe eegasii irsaal bakka jedhu yookaan sabmiit jedhan keessan irratti sabmiit bakka jedhu kana irratti gadi rukuta yoo bakka tana irratti rukute naa dhufa jechuu gara kiyyatti naa taraa kunoo akkasitti sabmiit waan ani guutintu jira jechuu kunoo eessa gaafii tokkoffaan guunne gaafii lammaffaa guunne saniif na didee itti deebi'ee guuta bootaa inni guutin diimaa itti kataba inni nu eegasii
إرسال يوكان سبميتي جداني حالا كان كنو مال نانجرا ما شاء الله غلطومي يرو برالي جبادو وابردو أني على عارف جدا أكنت حالا كان نجيس جيتشو غساني وانت سنجتن سني أنا بردوفا أني أكاتا إن تدفين إسني إرجع جيتشودا با غلطوما يو إسن إبه دولاتي نغافة بالبلان